وتعالى كنت كست أنت على الترين باديات هي قال شيء وأنا ماشي من كانت أمتي صدق كليسان يدبي كنا كيسانجلو ساموشي بالسرمتي وأنت وفقه دفترين بتامي في وياشي أفتة سيرك أبيسان إدوما موركي بارتت قالت جراتشو تشير جرا ورمو إشي وجي مركتا نجراتشو دندان ور إشي تدبسود إشي أمانسيسو إشي غوفوا كانوا تتاتم برباد كنا مرتما تاكت أما كانت أنا نفسي أكورتم بونفكي إن سودا إيه سودان سيف كابوراكا إن أما نكنا هنين كنا ستوات واتشاجي أموكاي ada kak kota me kota mala ijolen gari bate to wandu ban ko maini kota injine malte ma omto ntane ta e kota wandu ban ko ijolen gari yani ro amma wandu ban serandu ban naru maldu bi bakata waram ماني ماين official fit مال جته ايه انت اللي كان مكالس وانشن جته وانسرده ايه هل كان غوتو الربنا وين تدغاو الربنا دو دغ الربنا دو متنا دكوس اكو مسلبات يفتمتي انا كو يرچس كنافن بقى دبي كسانغلو مالي في ijoolleen xixiqqoon kun isheenillee waan taane dhaga'uun qabdu ijoolleen keenyallee waan taane dhaga'uun qabanidha. Intala akkas mataa dhagaa. Intala akkas mataa jabaatu arginu beeku. Namni sheemiin isaan qabu. Sheemiin xiqqoon isaan qabu. Ati maa bira dabarteetta? Ati maa dhala keettati maali yaaddati bira dabarteetta? Akka barbaaddete. Akka barbaaddeteeti. Akam godhu akam godhu inje akam godhu maayinre intalli kun jireenya keenya boorumaafu sirriidha yaadda garuma fuulduraattu jireenya keenyaaf sirriidha intalli kun yaanni ishee hojiin ishee akkaataan isheen itti yaaddu namarraa fudhachuu dhabuun ishee sirriidha namarraa yaadamu fudhattu hojiin fudhattu nama hin deeggartu yeroo hunda mormiidha nafaan ishee keessa sirriidha kun ani maali nama akkamiitu akka ishee guddisan waaqayyo abe namni akkamii nama akkamii biratti akka guddatte namni akkamii akka ishee guddisa waaqayyo abe waan shi mataa baay'ee na dhukkubseera maana omaata keessatti dhagaan maal akkamaa ta'e tireemu akkam godhu nama fayyaa fuudhanii gatu fuudhanii maal godhu nama fayyaa akkam godhu ani kona rakkadhe baram akkam godhu shan rakkan maal rakkatta murteessuu dadhabde akkam murteessuu dadhabde ota dhala kotte akkasti an xala xireen baadiyaatti hee galchan garuu intala kana jireenya makeenya boruuf sodaadhe waan mashii mana kanatti umtiyyuu sodaadhe kaleessaan dubbii kana keessan galu sammuu ishee sirrii miti ijoollee xixiqqoo kanaaf sirrii miti malee yeroo isheen akkasitti maggaa ciloo laaftee hin taa'utte mataraaftu hundi baay'ee na dhagame keessi baay'ee na gatte halkan kan sa'aatii 10 sa'aatii 8 torbatti lakkeen waa ishee yaada bule maayeen uumamni akkasii jechaan bule Shimala godhamu tere. Waan kootumaa sitti maal jira? Maal godheet? Sitti maal jira? Akkam godhee sitti waan hin jedhu siin galle? Siin galle? Rakkadhee abbaan gubadhee siin galle waan hin jedhu? Maaliif maal godhu? Maalaata? Ani waa'ee maal odeessan jira? Waa'ee ishee odeessaaf ta'e waa'ee meeshaa maaliif odeessaa jira? Maal godhi siin jechaan jira? Ari'eette? Arii miti. Kabajaan waan qabdu waan ta'uuf qabu daftarreen bitamee fi wayyaa ishee uffattee seera qabeessaan idduma morkii barteetti galtee jiraachuutu ishee jira.
warra ishee wajjin morkatanii jiraachuu danda'an warra isheetti deebisuun ishee amansiisuu ishee wajjin dudubbachuu danda'a wajjin jiraachuutu ishee irra jira maleen ani amma kana morkii akkasii namatti deddeebisuu sin jiru kana namatti baay'ee dubba'ee nama amansiisuu hin danda'u waan akkasii yaada akkasii hin qabu keessi kun jiru takka dubbadhee lammafaarta ishii toleedha malee morkii akkasiin bara dhaloota kootti argin beeku manama baay'ee itti muddadhe hojii nama baay'ee humna kootiin gadi jedhe nama jedhetti waan baay'ee hojjedhe toleedha aktiiv ta'een dafee yaada namaa fudhachaa hojii namaa qajeelchaan jiraadha moonatti nama akkas nama morkatu nama akkas mataa nama jabaatu isheen arganii lama jammara yeroo jalqabaaf kanammoo atu beektan argita garama haadhaa taateeti irra dibdaan kunuunsanii ani maaliif akkas kunuunsu nangaf naafan ani garuu jireenya keenya booroftaniif yaadde kana waan jettu yaa ta'e kuna ammallee akkatti biyya dhabnullee gufuu nutti ta'uuf deemte gufuu anu baay'ee tokko nutti ulfaateera bara yaa'u haati yeroo tokko miira keessa galtee lelelelel jechuu dandeesse achiimmoo dhiisti sakkasiiti malee osoo baqa halagaa ta'e murteessee tarkaanfii fudhatee hojiirra oolcha ani garuu isa gochuu hin dandeenye amma garuu akkas godhu malee anu sammuun koo nada ati halagaa jechuu barbaadde tamaa ati deebisuu barbaadde isa waa'ee isa haasa'an jiru halagamma beekama halagamma nere akkam halagummaa maal ofii walitti finnamu walitti naqna amma kaane amma waa walitti naqnu qabna waa walitti naqamu jiru asuma itti deebistee miti yaa'e inni akkasuma dabar halagummaa dhumadha inde silaati maalitti qabda otoo isheen kan koof kan kee taateetii atuu hin dandeessa turte kan ofii eenyuddadha kan ofii hanko matata mangaxloo ishee kasi qayyeen lafati shara sa'aamoo sa'aan gaafa isaan dadhaboodha hammamuu gaafni sa'a kana guddate jedhe baatee madeemamti kanaafuu osoo jal'attuu wayi dabduu wayi taa'e mucaangee umaa isa geessitu hin qabdu hanko dabduu yuun taatu uma hannarraa uumamteem hani dhan dhalchamu dhiigni koo dhalli koo moo akkamte dabduu taate anatu guddisa bar ana dhaman guddisu ana abbaan kanaafuu amma guddisa baddechaaf taate kun xamaama kun muka laaftoo xamaama waan ta'eef hanqottoo too beekte muka qottoon too laaftoo kun isa laaftoo ximim jedhee guddataa bahe isa argite isa guddisas miti jira yeroo tokko uumamni tokkos adda kun amma maazarii biratti guddatteeti jamar maazari guddise eenyusiin jedhesi maazari guddise eenyusiin maazariin otoo hojjetan yoo dubbatan yoo maal godhan maazari argayo miti ishee guddiste achi fuutee fidde malee maazari xamaama warra xamaama jalatti guddatte ka yaa'u mucaanii amma fakkeenyaa fi haadha malees abbaa malees subaan guddattee fi haadhas gaafachaa abbaas gaafachaa waan akkasiitiin waan dubbattee fi sammuun ishee waan biraa ta'e jechuudha kun saayikooloojii miidhamte baqqaa sina libboona isa jedhamu sana baay'ee saayikooloojiin ishee miidhame waan guddattee fi bakka na ta'uu danda'a malee amma warri ishiillee warra nagaadha warri ishee jechuudha waan akkanaan qaban isaanillee poozitiivii dhugaa dubbachuudha warri keenya warri baadiyyaa ijoollees akkanatti guddisan nus baadiyyaatti guddan waa'ee isatti beekta baakii isa sana dhiisitii guddisa yeroo namni jedhu yeroo tokko sirrii ta'uu dhiisuu danda'a akkanatti naa guddadhu jedhanii jajjadhisanis miti kan guddisan hammeessanis miti kan guddisan si galeera garuu tokko bakka dhiibbaa isaanirra jiru waan argeeni akkanatti hin biteenyaa jechuudha kun amma hillikiidha ishiin jettu waan ofii ishii malee naman dhageessu barzaafi maaliif akka ol dheeratu beekta yaaduma ol lagallagama miti barzaafi barzaafi isa kantu bira darbee akkasa ol deema isa dhaqqabuuf namni hanuma isa guddise hanuma wajjin jiraatu fakkaata kanammoo irra dibuu barbaadda amma yoo achi darbuu maaliif maqaa ishee dhotee naan galle ani maaliif maqaa ishee amman isa dhiise filannoon murteen kanaa inni intalli kun boru iftaan jireenya keenyaaf rakkisti ammallee maatiilee dhaqnee dubbisnee deebi'uuf isa kabajaa waamamni jira inqifaatii uumaa jirti gaafuma asii gaddeemnullee jaarjii keessallee intalli kun yoo iyyite hin bu'ootte
Poolisiin achitti qabee nu hidhuu danda'a yeroo ammaa akka beekamu haalli nageenya beekamaa. Girigirri kaasuun hin danda'amu yeroo ammaa. Konkolaataa marraallee bu'uu yoo inni nan du'a jettee intalli kun baay'ee rakkistu yaadni ishee baay'ee rakkisa. Darbatanii makiinaa irraan buusanii darbatanii hin gatan. Akka calmannee hin shawwanneef immoo dursanii ittimne kun maal godhani kan maal godhu. Ishee amma akkam goone testiyaatti yaadde. Ani murtee kan dursii gaggeessi. Gaafa deemu karaa keenya irratti hin qabaate akka hin taane hin barbaade. Asuma adeemtu jechuudha. Suruma asii deemti moo deemtee baate. Akka barbaade. Ani amma kanarratti hin tadaraadaru. Ani amma aduma keenya irratti isa karaa deemnu irratti jaajii keessa nutti hiite maal jette kana rakkiftu hin barbaadu. Ijoolleenis ishee wajjin akka bu'an hin barbaadu. Amma naaf hin faama baay'ee ishee jaallatu akka kun baay'ee jaallatu. Irraa adda bu'uun barbaada. Intalli kun boonyaan ijinoon ijoolleen gara xaaxaa biraadha. Isaanis biraan hafnu. Sheedhanii malee deeman. Inni kun rakkisa. Kanaaf dursiitiin intala kee kana waan qopheesti wayyaan bittaa fi cammaan bittaa fi waa godhiiti dafii. Ani sitti meedhaan. Ani dubbii kee hin barbaadu. Si wajjin walitti bu'uu hin barbaadu. Ganaa maazariif waadaa galeen dhagaa cineenii kakadheen maazariif nama walitti nu alarsan. Sababii kanatti immoo inqifaatii gufuu akka nuti taatu hin barbaadu. Kun murtee mataa keetti. Amma kana anaaf si akka walitti hin buuneef jeen sodaa'e. Sodaan siif qaburraa ka'een amma haniin kana sitti watwaachaa jiru. Si ajajaan jiru amma si watwaachaa sitti machaa jira. Narraa dhowwi. Inqifaatii akka gufuu akka nuti hin taane karaa deemu karaatti. Kana dursiitti yaadda fiti. Bakka namni geggeessina rakkoon qabu. Asuma adeemtu soomanu anu wajjin gubateera. Ani siruman jedhe. Jechuun atama kanatti himte anatu murteesse kana siruma kan jedhe ana. Ani booddee maqaa koo balleessu. Maqaa kee miti. Maqaa kee anu laalemte. Anko inni koo na dhageessu na. Inni koo eebicha. Laal anaaf na dhageessu naan ajajamtu ana ergan dhageenya erganaan ajajamne eenyuun dhageessi eenyuuf ajajamti. Eenyutu feeshee abbo. Ati maa bishaan budduusfachuu maal barteetta xiqqimii kee bareedan ikkoo. Suma takka mataa jabaattuu fexinnoon tanaas ija malee ati ijoollee naamne jechuun kun maa naa galanaaf. Kanaan gallettis yaade. Dura kaaseera baraan. Otoo ammamuu kan kee jal'atteeti maas iddoo geessitu hin qabduun jedhe bara. Kunoo ilaa asinatti deebista. Garuu ammamaa inni wanti kuni faayidaa isaarra miidhaa isaa caalaara. Faayidaa isheenis fayyadamtu anis fayyadamurra miidhaa isaatu caalaara waan ta'eef. Tokkorra lama hin caalu. Tokkorra lama hin caalu lamatu caala. Lamatti garagala waan ta'eef garuma lamaatti hin garagala. Anamma jaallattus jibbitus mucattii kana ofirraa xirri gongodhe malee aniyyuu boqonnaallee argachaa hin jiru nagaallee argachaa hin jiru. As goonaan ana naqameeti. Ani 100% si deeggara. Ati orma akkanaan hin jenne. Halagaa ati akkanaan jenne 100% maaliif intalli kun baay'ee mataa jabaatti. Baay'ee mataan ishee baay'ee mataan ishee baay'ee rakkisaa ayyaanni ishee. Andee kun waggaa 3-4 taanaan baay'ee rakkisaa ofirratti nama laata. Ani nama akkasii hin beeku. Bakka hin geggeessinu ofirra. Waan tokko goonee fi suruma bakka dirqamumaan dhimma mataa isheeti. Bakka murteeffoo ani sitti murteessa. Kana murteessan barbaada. Sirriitti akka murteessuun barbaada.